ciree yookiin qursii haala salphaa ta'een kan dafee nama qaqqabu walumaan haa hojjennu. Hadda guyyaa meeqa booda biddeenatti deebine jechuudha. Bismillah ibsaan badee. As biratti immoo kunoo asumaan biddeen tolchee keetan ambaashaa hojjedha jechuudha maksasiidha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa Tube jirra jirtu nagaa keessanii fayyumaa. Alhamdulillah nagaa fayyaa kootii sinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa sin haa taasisu hunduma keessaniyyuu. Egaa akkuma argitanuu as biratti kasala qabsiisuutti jira. Hedduu kana ibsaan nu biran turre garuu alhamdulillah amma dhufee jira. Viidiyoon kuni kan kaleessaatti hadhan sagalee irratti qabaa jira. Kaleessa kasaatii irraa dhufe jechuudha ibsaan guyyaa 3 jiru ture. Akkasitti ganama kaanii kasala qabsiisuudha. Biddeen immoo bakka nama rakkisa wallahi hojiidhaaf illee akkasii hojiin illee addaan dhaabata yeroo ibsaan badee hodhaa wanta arge jechuudha. Alhamdulillah amma garuu nu deebi'ee jira. Egaa waanan hojjechuuf deemu walumaan kan ilaallu ta'a. Yaa'u kan namoonni baay'een haala salphaa ta'een kan hojjetamudha. Kan namoonni baay'een illee beekanudha. Beektanuu jechuuf osoo hin taane ittuma bu'aaraadhaa fi laayikii godhaa isinitti tolee. Gulaalii sadiin itti godhee soogiddan itti godhee sukkaaran itti godhee jechuudha. Akkuma barbaadan gulaaliis fayyadamuu isuus dandeessu. Wama jiruun fayyadamuu dandeessu jechuudha. Gulaalii yoo itti godheles bareedaadha yoo dhiises tokkos yoo ta'e ni gaha lamas yoo ta'e ni gaha. Akkuma fedhii abbaati hundinuuyyuu. Annaas biratti baking powderiin itti naqee baking powder jechuudha. Isaan itti naqee as biratti ka'a. Duqeetiin itti naqaa jira. Hundumayyuu hanga nama gahu hanga tilmaama keessaniin hojjechuu dandeessu jechuudha. Safaraan manatti naqnaa wayii hin jiru. Akkasii sirriitti rukunnaa mamchaadhaan yoo kanan qabaanis maankiyaadhaanis ni ta'a. Walumaa galatti akkasitti haala salphaa ta'een paankeekii hojjenna jechuudha inshallah. Asumaanuu namoonni viidiyoo koo laayikii naa gootanuu namoonni yaadanaa kennitanuu baay'ee tokko galatoomaa ulfaadha. Jazaakumullahu khairan wallahi baay'ee tokko isin galateeffadha. Inshallah dadhabbiin ana biraa viidiyoo dafeen gadhiisu as biratti immoo aannan jalaa xiqqaateen naan itti dabalee ananis burcuqoo keessaa duraanii ho'iseen jira. Qorra isaa keessaa baaseen jira jechuudha. Firiijii bulee ganama gatii ta'e jennaan. Isa sana garuu na jalaa furdateen naanan bicuutti dabalee calliseetuma bicuu qallachuu qaba cuunqachuu qabu jechuudha. Kanaafi aannan itti dabalee jechuudha. Tilmaaman qabu gaan callisee waa safaraan hojjedhu gimmitiidhumaan yookiin tilmaama waan hojjedha jechuudha. Akkasii viidiyoon dheengadda waa indaanqoo gadhiise irratti maashaallah namoonni baay'een ilaaltaniitu akkasumallee namoonni baay'een immoo karaa chaanaalii kootii maatii koo taatanii dabalamtanii jirtu jechuudha. Nooruu baga nagaan dhuftan anaa dhufu manni mana keessanii waan mana kana filattanii gara mana kanaa dhuftaniif rabbi sina filatuun isiniin jedha. Zayituun itti naqi as biratti zayitii normaaliis wama mana keessa jiru fayyadamuu dandeessu jechuudha. Rakkoon qabu wama manaa qabdanu. Kun as biratti maxxabashaan konaa ho'een naan itti naqeen jira. Egaa viidiyoo baay'ee tokkoon sissiyachiise akkuma argaa jirtan maaliif daqiiqaa ni dheerata. Daqiiqaa dheeraa immoo namni kamuu YouTube irra ilaaluu hin barbaadu. Kun immoo waan barnoota irraa qabu waan irraa baradhaa wayii miti ittuma bu'aaraadha waan gatii ta'e jennaani. Hanguma rabbi isinii laaffisee viidiyoodhuma nama wal jajjabeessuuf isa jedhamu viidiyoodhuma iyyuu banaatuma lafa kaa waayifaayi madaamiiti gatii ta'e jennaan jechuudha. Maaliif ilaalchisiin viidiyoo kana ilaaltanuu laayikiin hundinuu anaaf faayidaa qaba jechuudha. Akka YouTubein koo guddatu na gargaara laayikii naa godhaa viidiyoon isinitti toluu baate isiniin jedhaa. As biratti elwaanaa hedduun dhuftee appiliinaa kenneennaan haala kana quncisee kennuufitti hin jira. Nyaattu jallisteetuma yeroo wayii qabdi yeroo waa nyaattuuf yeroo waa diddu wayii qabdi. Amma kana qunciseen kenneefi siima muratti tokkitti nyaattee bakka hin didde jechumaan. Ijoolleen baay'ee tokko nyaata irratti nama rakkisti.
akkas inshallah ergaa kun akkuma argitanitti garagalcheen jira irraa baaseen jira jechuudha. Naa haala kanaanii akkasuma viidiyoo akkam akkamii akkan isiniif hojjedhu waa'ee biyya keessaa haala jiru biyya keessaa waan akkam akkamii akka barbaadanu yaada keessan koomentii jalanaa kaa'aa inshallah waan isinii barbaadan isiniif hojjedhee kanan isiniif maxxansu ta'a inshallah jechuudha. Waan biyyaan wal ilaallatu waan kamiyyuu waan gaafachuu barbaadan waan baruu barbaadan waa'ee meeshaalee keessaa waa'ee haala jiru maaliyyuu jechuudha. yaada keessan koomentii jalanaa kaa'aatii inshallah kan isiniif hojjedhu ta'a. Akkasuma wantoota nyaata adda addaa kana yeroo wanti kana hojjetamu silas viidiyoodha jedhamee miti siluma manumatti hojjetamaayyuu viidiyoochuma waraabuu fi maal jechuu kanatu egaa xiqqoo haalli namaaf hin mijatu malee wama siluma hojjetamu viidiyoo waraabanii maxxansu jechuudha malee wanti adda ta'e wayii hin jiru isiniif jedhamee miti viidiyoof jedhamee miti jechuudha kan hojjetamu. Kanaafi misaa yeroo hojjetamu qursi yeroo hojjetamu irbaata yeroo maaliyyuu jechuudha yoo barbaadan inshallah isiniif hojjedheen isinii gadhiisaa waa'ee meeshaalee keessaa gatii meeshaalee akkam akkamii akka baruu barbaadanu waan yaada keessanii muraada keessanii hundumayyuu koomentii jalanaa kaa'aatii inshallah kan isinii qabadhee dhufu ta'a. Kan isinii qabadhee dhufu ta'a. Akkasumallee namoonni meeshaalee garaagaraa barbaadan ofii keessaniifis ta'ee maatiidha na dubbisan ajajadhaan isiniin jedha. Akkasuma afataa arafaadhaa fi maatii keessanii namoonni barbaadanii godina Jimmaa biyya kamiyyuu isinii qaqqabsiisuu hin danda'a. Yeroo baay'ee jechuudhaan magaalaa kam akkan ta'e inuman dubbadha. Garuu rakkoon viidiyoodhuma daqiiqaa muraasa kana ilaallee hin xumurru keessan yeroo baay'ees koomentii jalattis eessa biyyattanii na gaafattu jechuudha. Innaa kun akkuma argitan as biratti fixeen jira. Damman itti naqe dammi yeroo kana hin qorra lafti qorree naananiin isaanii nikeelii sanatti bicuusii ho'ise kasala irratti kan inni itti naqe sun damma jechuudha. Dirqama miti. Duwwaa isaas ni mi'aa sukkaara qaba soogidda qaba aannan qaba quraanii qaba gatitee naan duwwaadhayyuu kan inni nyaatamu garuu matee sukkaara ittiin daneessinis badaa miti gatitee jannaanii ittiin fayyadamee handammaa isin akkuma barbaadan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kunoo shaayii keenyas danfee jira. Shaayii qixalii wajjin hin danfisu waan shaayii maaliif jannaaniin danuun dhugamuu yoon immoo shaayii qixalii maanqorqoraa sanatti naqee ni afaa naadheen akkasitti maxxarraa ittiin fayyadama jechuudha. Danfaa ooluunsaas gaarii miti shaayii qixaliin. Innaa kun akkasitti mammoo biddeenan tolchaa jira. Mabraatiin guyyaarraa naa dhufee jechuudha. Guyyaa naa dhufee naan biddeen tolchaa jira jechuudha. Guyyaa meeqa booda bismillah. Guyyaa 3 duraanis guyyaa 3 badee ani tokko hedduun dhufee ammas walumaa galatti torbii ga'uuf gaara jechuudha. Erga dhaabbataan badee mabraatiin. Innaa akkasitti biddeen kunoo haala kanaan maashaallah kana fakkaata. Namoonni biddeen yaaddan asumaanuu ilaalaan isiniin jedha. Biddeen ilaalaan isiniin jedha inshallah. Namoonni baay'een kaala biddeen tolchitu nun agarsiistu maal waan akkasii naan jedhaa turtan duraan keessan. Yaada baay'ee tokko naa kennaa turtanii amma garuu baddaniittu dhiistaniittu silas isinuu dhagaan jirteettaniitu yaa haaluma jireenya biyyaatu haaluma namaan mijatu malee anaaf jechuudha kan na fayyadu ana viidiyoo hojjedhee YouTube irra yoon gadhiisee YouTube koonaaf guddataa. Akkasumallee guyyaa guyyaan utuu irratti hojjedhee gadhiisee maal jedhee hanga ta'es yoo ilaalcha qabaate namaaf kaffala jechuudha. Garuu waan isin hojjedhu ilaalchas badaan qabu kanuma kanaafi waan tokko erga qabanii cimanii irratti hojjechuun barbaachisaadha mitiire. Innaa kunoo kun biddeena sadhumaatii biddeen kollee fixadheen jira. Utuu ibsaan hin badin jechuudha. Amma baddiitu hin jedhu. Garuu tuun badin bultee ooltee hamma sa'aatii amma sagalee irratti dhufu kanatti jirti. Rabbi nuuf laaffisu lafti ganna bokkaan roobaa kanaaf mabraatiin ni babbada jechuudha yeroo ammaa kana. Qorra sodaatti mabraatiin biyya keenya. Annaa biddeena xumuree kun as biratti ambaashaan itti yaasaa jira. Yeroo maneelitti banuuf jedhuun bukeessee hanguma biddeena muraasa tolchutti kofee jechuudha. Irshoo bicuusiitiif kaameeraa bicuusii soogidda itti naqee jechuudha.
maksasiidhaaf jechuudha. Ganamas galgalas duqeetii bismillah galgalatuun ta'e maksasiidhaaf kuni raafuudhaanii nyaatama jechuudha. Raafuudhaan nyaachuuf raafuu xabbasaan jira bukkeetti. Akkasii inshallah raafuu kana qaariyaa shunkurtii dura akkasumaan xabbasee keen yeroon irraa amma buusuuf jedhu shunkurtiif qaariyaa muree mataadhaa gaditti naqe jechuudha. Yeroo sana viidiyoo waraabaa maaransee waraabamne egaa namni nama waraabuun jiru ofumaaf waraabuu gatii ta'e jennaanii yeroo baay'ee viidiyoo kaa'ee ani booda lakkaan banne akkasitti hafa jechuudha. Tuni waraabiin waan waraabamaa rumseen garuu kunas biratti itti garagalchee bahee jira ambaashaan jechuudha. Baay'ee tokko bareedaa baay'ee tokko lallaafa mi'aawaa asumaan bicuusii qabbanaa jennaan bicuusii ho'ii kun irraa bahinaan peestaaliin shifinni godhamee kaa'amaa lallaafee badaa tokko mi'aawaa bareeda jechuudha. Annaa kun ambaashaan keenyallee bahee maksasii nyaataa jirra nyaannuun isiniin jedha inqulaalee bukkeetti lo'anaadha jedhee xabbasiin jira garuu indiddeesiin asitti ofumaaf nyaachatti jirra jechuudha. Raafuu wal maknee innaa nyaannuun isiniin jedha namoonni hanga yoonaa waliin turtanii baay'ee tokko galatoomaa ulfaadha namoonni viidiyoo kun hanga yoonaa ilaaltan jechuudha. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti wassalaamu alaykum.